Jira jirtu hordoftoota yaanaalee maatii astaayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaaf salaamtaan teenya isin hagee socho'aa irra viidiyoo gabaabaa bareedaa ta'e tokko isin qabadheetiin jira. Egaa gara viidiyootti isin dura warri astaayituu sabskiraayib godhin sabskiraayib laayik sheer yeroodhaan yerootti viidiyoo barnoota yuutuubii barnoota koompiyuutara meenteenaansii barnoota bilbilaatiin barnoota baay'ee waan isin qabannee dhufaa jirrutu jira isaan san keessaa. Egaa sabskiraayiberiin keenya lakkuma alqaati yommuu barnoota jajjabaa gurguddaa meenteenaansii koompiyuutaraa fi piriintaroota adda addaa meeshaalee maashinoota elektirooniksiitii wal qabatan gurguddaa isiniif kan hin eenne yaannaa warri astaayituu sabskiraayibiin waliin sabskiraayib akka yeroo hunda viidiyoo nuti gaddiifnu isin bira ga'uuf all notification irra godhadhaa jechaa. Egaa yeroo hundaa warri chaanaalii kiyya argachuu barbaadan astaayituu beektanii gama iddoo sarchii irratti sarchi goonaan kallattumaan chaanaalin kiyya iddoo fedhe ta'ee sarchi goonaan tokkoffaa dhufa sabskiraayib naaf godha jecha kallattumaan gara viidiyootti seenaa. Egaa yeroo baay'ee piriintaroota jira piriintarootaa fi koompiyuutaroota wal barsiisuuf wantoonni godhuu qabnu ni jira isaan san keessaa har'aaf piriintara HP LaserJet 402 MST DN jira gosa baay'ee jira isaan san karaa salphaatiin akkamitti akka daawunlood goonee CD osoo nun barbaachifnetti akkamitti akka install goonee koompiyuutaraa fi piriintara HP LaserJet Pro 402 DN akkamitti akka wal qunnamsiisnu isin garsiisa harma salphaa ta'een nu hordofaa isiniin jedha. Egaa akkana biroozarii erga banneen boodatti gosa piriintarichaatii fi diraayivara barbaadnu irratti barreessinaa HP LaserJet jennee sarchi goonaan anammaan dura waan hin barreessee jiruuf akkanatti dhaan dhufee jira kallattumaaniin isa kanarra kilii godhadha. Warri isiniin dhufneef immoo iddoo kanatti isa kan HP LaserJet printer M402 driver download itti barreessinaan kallattumaan akkana si dhufa. Isaan kana keessaa driver kallattiin argachuudhaaf CD isin gaafatu jechuudha. Koompiyuutaroonni ammayyaa amma CD waan isin gaafatuuf kallattumaan dhuftee isa tokko faraa kanatti kilik goota. Erga kilikiin gootiin boodatti siif dhufa hanga si dhufuun eeggatta ni filatta. Egaa koompiyuutaroonni ammayyaa ammaan tana dhufaa jiran CD'n fudhatan. Saniifuu dirqama piriintara kana duraan ni qabda taanaan isa kana si gaafata si barbaachisa. Onlaayinumaan sooftiweera Google marraa buufattee install koompiyuutara keetii fi piriintara kee wal qunnamsiifattee ittiin hojjechuu dandeessa. Dookumantiilee adda addaa piriinti godhuudhaaf dirqama si barbaachisa. Erga kanatti erga kilik gootee si dhufeen booda maaltu jira software and driver for HP LaserJet Pro M402 or 402 DN jira. Inni kun gosa lamaayyeetu jira amma fakkeenyaaf Windows 10 64 bit fi Windows 10 no 32 bit jira. Koompiyuutara kee ni ilaallata isa seentee ilaallata erga kanatti minimaayiziin gooteen boodatti this PC jettee koompiyuutara kee this PC iddoo bantee erga akkana dhufteen boodatti maal goota idduma daash jettee jirtu kanarratti local diskilee jalatti or partition jalatti right click gootee property iddoo dura click goota maal system type koompiyuutara keetii ilaalu system type koompiyuutara keetii kanatti ilaalta erga kana ilaalteen boodatti maal goota system type koompiyuutara keetii 64 bit jira kallattumaan isa kana achumarratti ajajatta kallattiidhaan erga 64 bit ta'uu isaa agarti warri sarchituu system type isaa sarchuu yeeti asisiiba sarchuu bit operating system jee ergasii maal goota akkanatti baafataa iddoo sanitti deebitaa biroozaricha irratti erga biroozaricha irratti deebiteen booda maal goota kallattumaan system type koompiyuutara keetiitiin kan wal fakkaatu amma fakkeenyaaf kun 64 bitiin kallattumaan tokkoffaarra dhufee jira inni biraa yoonii fi sarchituu ta'es sarchituu ni jira all driver jee jira kana keessaa ni filattaa erga akkanatti select gooteen boodatti download jettaan jechuudha. Saniifuu isa kana amma kam goota akkana gad harkifatta sistamiin kiyya sartuu waan ta'eef sistam 64 waan ta'eef 64 kanaan buufachuun barbaada jechuudha. 64 buufachuun barbaada taanaan maaliin godhaa kan biraa yoon barbaade amma fakkeenyaaf Windows XP jira OS jira Linux jira ni filatta ergasiin booda Windows system 32 asiin filatta 64 Windows 8 yoo ta'e Windows 8.1 32 bit fi 64 bit jira Windows 18 is 32 bit fi 64 bit akkanumatti yoo fi Windows 7 ta'e illee Windows Vista yoo ta'e illee kallattumaan as keessaa filatta ergasiin maaliin godhaa amma fakkeenyaaf kiyya 64 bitidha Windows waan ta'eef 64 bit waan ta'eef irratti kilik godha saniifuu change jaan change ergaan jeen boodatti maaliin godhaa
kallattumaaniin ajajadhaa jechuudha kompiitara kee jalatti daawunlood godhadhee ergaan daawunlood godheen boodatti install godha. Osoonii fi CD nun gaafatin CD osoo nun barbaachisin jechuudha kallattumaan CD dhaaf lafa hin qabnu maaliif haruma salphaa ta'een asirraa harkannee daawunlood godhuun ni danda'ama waan ta'eef. Ergasiin booda maal goona akkanatti dhufta HB LaserJet M 402 hanga 403 N DN printer serials PCL jira P3 jira hedduu jira baay'ee isaan kana keessa kan barbaaddu ni argatta. Saniifuu akkanatti gama duraa daawunlood jira daawunlood iddoo kanarra kilik godhatta kallattumaan diraayiverichi kompiitara keessa si bu'aa jechuudha. Hanga diraayiverichi kompiitara keessa si bu'u ni eeggatta. Daawunlood ergatteen boodatti ni eeggatta. Yeroo inni itti sooftiweerichi gadhiifamee asirra jira ni eeggatta hanga inni si bu'u. Erga si bu'een booda install godhuun siistama salphaadha. Akkuma nama CD irraa install godhuuti jechuudha. Akkuma nama CD irraa install godhuuti. Kanneen keessaayis ni filatta yoo barbaadde kanaanuu kana kan barbaadde filattee buufattee install godhuudha jechuudha. Erga daawunlood jetteen booda ni eeggatta hanga inni si bu'u. Ni eeggatta hanga si bu'u eessa dhuftee ilaaltaa daawunloodii qabaas keessaa kompiitarummaan sitiin keessa daawunlood jira amma dura waan hin buuse jiruuf hanga kaluma salphaatiin isin garsiisa amma fakkeenyaaf waan turuuf an buufadheetiin ammaaf namaaf caanii jira kompiitara baay'ee irratti as keessaa irratti kan hin caanii jira isaan kana keessaa isin agarsiisuu hin danda'a kaluma salphaatiin ani namaan duratti buusee jiru. Kana keessaa amma an barbaadde buufachuu dandeessaati kan barbaadde irra daawunlood gootee buufachuun karaa salphasiif. Ergasiin booda isaan dhuftee ilaalta kompiitara minimaayiz gootee daawunloodii jira daawunloodii erga kanatti hin banteen boodatti daawunloodii erga kanatti hin banteen booda maaltu jira ammaan dura buuseetiin kan hin jiru or diskitoop irratti buusuu kan hin ajajesan hundinuu hanga dhumoo kanatti ajajamee jira daawunloodii jira HB LaserJet kan hin amma ajajee jechuudha. Inni kun hanga siidhumoo eeggattee install goota. Kompiitara irratti ergasiin booda keebiliidhaan wal qunnamsiifta haruma salphaa ta'een dookumantiilee barbaaddu waan barbaadde kompiitara irraa piriintara HP LaserJet 400 fi 200 hanga 403 irratti kan barbaadde gosa barbaadde irratti ajajachuu dandeessa. Kanaan siistama kana fayyadaman isin jaa warreen biiroolee adda addaa hojjetanii jiranii isaan kun hundinuu isin barbaachisa. Sistemni kun ini isin jaa kan inni ammaan dura buuse kun waan inni turaaf amma fakkeenyaaf asirra ganaa bu'aa kun hundinuu kan ajajamee jiru kan inni amma asirraan ajajee hanga inni kun dhumu eeggattee install godhuu qofa. Haruma salphaa ta'een install erga gooteen boodatti kompiitaraa fi piriintara kee haadatti fayyadamtee wal qunnamsiiftee waliin hojjechuu dandeessaa jechuudha. Kana irraaf barnoonni keenya hanumaan yeroo itti aanu walitti fiduutti nagaan tura.